Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya kun reediyoo sagalee Oromooti kan isinii dabraa jiru. Sagantaan keenya kan dabraa jiru kaayyoodha. Kaayyoo keessatti Obbo Bultum gara qabsoo bilisummaa Oromooti akka dabalamtu maaltu sababa siif? Qabsoon hundeedhaanuu kan dhalattu miidhaa yoo jiraatte deebisaa miidhaa saniitiif dhalatti jechuudha. qophiin keenya irratti warri mariitis yeroo isaa eeggatee dhiyaata. Ani kan isin keessummeessituu sirfannaan Ahmad. Amma oduu har'aatiif gara dasuu duulattiin isin dabarsaa isaa wajjin turtii gaarii isiniin jenna. Xiyyaarri Itoophiyaa nama fe'uu kaleessa ibiddaatiin Finfinnee keessatti gubate. Mootummaan Itoophiyaa Oromootarra loogii daangaa hin qabne geessisaa jira jedhe jaarmiyaan tokko. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenyaa kun oduu har'a galgala isinitti mukeessa jiru. An Dassuu Duulaati. Jimaata kaleessaa xiyyaarri Itoophiyaa nama fe'ee tokko akka dhaabbatee turetti booletti gubate. Waxabajjii 3 xiyyaarri imalaaf nama fe'ee ture tokko ibidditti qabatee osoo boba'uu argameera. Booletti xiyyaara gubate sana keessa namoonni turan hedduun miidhamaniiru jedhee gabaasaan keenya ijaan argee gabaasa kana nuuf erge. Xiyyaara ibiddirraa boba'aa ture sana dhaamsuudhaaf warri balaa ibiddaas bishaan yeroo itti guuran argamaniiru dafanii qaqqabuu baatanis. Qabeenyaa fi namarra balaan ga'uu malee lakkoofsaa meeqa akka ta'e hin eeramne jedhe gabaasaan keenya. Sababiin ibidda sanaas tasaadha kan jedhu malee ifatti hin beekamne. Qondaalota daandii qilleensa Itoophiyaa quunnamuudhaaf yaalle bilbilli nuuf seenuu dide. Hidhuu fi saammichaatiin haqa Oromoo dhoksuun hin danda'amu jedhe adda bilisummaa Oromoo. Oromoota saba isaaniif abdii ta'an keessaa funaananii ajjeesuu hidhuu fi qabeenya isaanii saamuun Oromoon daranuu bilisummaadhaaf akka qabsaa'u godha malee diinaaf akka gugguuf hin taasisuu jedhe ijoo dubbii isaa adoolessa 2 bara 2015 baase keessatti. Adda bilisummaa Oromoo ibsasaa kanaatiin mootummaan adda bilisummaa uummata Tigraay waggootii humnaan aangoorra ture guutuu abdii uummata Oromoo kata'an barattootaa fi abbootii qabeenyaa Oromoo irratti xiyyeeffatee ajjeesaa hidhaa fi qabeenya isaanii saamaa ba'ee jedhe himate. Yakki isaanii Oromoo ta'uu fi gaaffii mirga isaanii waan gaafataniif qofaadha. Barattoonni umurii dargaggummaa isaanii mana hidhaa keessatti dabarsaa jiru. Daldaltoonni Oromoo saamama maatii fi qeensaaniis faca'eeraa jedhe. Ibsasaa kana keessatti osoo hin balleessin daldaltoonnii fi beektonni Oromoo dhiyeenya kana mana hidhaatii bahanis maallaqaan ragaan sobaa irratti dhiyaatanii mana hidhaa keessatti raaraa bahanii jedhe. Badii qabeenyaa miidhaa qorqalbii isaaniirra ga'ee fi maatii faca'eetiif seeraan kan itti gaafatamuu qabu mootummaa Itoophiyaa kan ofiin jedhudha jedhes. Hidhaa fi ajjeechaan rakkoo bu'uuraa Oromoo fi impaayera Itoophiyaa jidduu jiruuf fala ta'uu hin danda'usi jedhe. Oromoo hidhuu ajjeesuu biyyaa baasuu fi lafa isaarraa buqqisuun yakka mootummaan Itoophiyaa Oromoo irratti raawwataa jirudha jechuudhaan jaarmiyaan mirga sabootaaf uummata mootummaa dhabeeyyiif falmu tokko komate. UNPO'n korasaa waggaa adoolessa 2 hanga adoolessa 4tti Beeljiyeem Biruuselsitti taa'e irratti Itoophiyaa keessatti hacuuccaan gama siyaasaa dinagdee fi hawaasummaa Oromoo irra gahu bal'inaan ilaaleera. Oromoo ajjeesuu sagalee isaa ukkaamsuu biyyaa baasuu fi lafa isaa saamuun itti fufaa kan yoo nagee ta'us bifa addaatiin yeroo ammaa kana immoo barattoota Oromoo galaalchitootaa fi hoogganoota mormitoota siyaasaa Oromoo biyya keessaa irratti kan raawwatamu kan haalaan isa yaaddese ta'us ibse. Oromoon mirga hiree isaa kan murteeffanneef mootummaan Itoophiyaa bulchaa jiru gama hundaan irratti duula banaa yoo naga'e jedhe. Miseensonni UNPO dhuma walga'ii isaanii kanarratti ibsa ejjennoo mootummaan Itoophiyaa kam hundumaan iyyuu Oromoo irratti hacuuccaa godhuu ni hubanna. Warra Oromoo ajjeesan hidhanii fi seeraan ala irratti raawwatan seeratti akka dhiyaatan Itoophiyaan mirga dhala namaa haa kabajju. Shamarranii fi haadholii Oromoo mana hidhaa keessatti gudeeduun hatattamaan akka dhaabbatuu fi mootummoonni gamtooman kan gamtaa Afrikaa fi kan gamtaa Awurooppaa mootummaa Itoophiyaa irratti gama danda'aniin tarkaanfii akka fudhatan jechuudhaan ibsa ejjennoo 11 of keessaa qabu baafatani.
UNPO'n erga hundeeffamee bara 1991 irraa kaase mootummoota gamtoomanii fi waltajjiilee garaagaraa irratti sabootaa fi uummattoota bakka bu'aa hin qabneef sagalee ta'ee kan falmudha. Eeshiyaa, Awurooppaa fi Afrikaatti hedduutu itti miseensadha. Oromoo kan bakka bu'ee achi keessa jiru Adda Bilisummaa Oromooti. Kora kanarratti Adda Bilisummaa Oromoo bakka bu'anii kan argaman Dr. Shuggut Galataa turan. Itoophiyaa keessa hanqinni beenzinaa hamaatu jira jedhame. Keessattuu immoo Finfinnee fi naannoo isheetti gatiin beenzinaa hedduu dabalaa jira. Isumayyuu argachuun rakkoodha jedhani konkolaachistoonni gabaasa raadiyoo sagalee Oromootti yeroo himan. Ministeerri daldalaa immoo dhiyeenya kana Finfinnee fi Alamganaatti gatiin beenzilii qaxoon itti gurguramuu qabu jedhee baaseera. Akka gatii kanaatti beenzilii litiriin tokko qarshii biyyattii 17.96 gurguramuu qaba. Dhumarrattis Giriikonni har'a hiriira lama bahanii. Boru dilbata 5 bara 2015 uummanni Giriikii hiree biyya isaanii fuulduraa irratti sagalee kennuudhaaf jiru. Bara 2008 erga biyyi isaanii kasaaraa keessa seentee liqii doolaarii Ameerikaa biiliyoona 300 fi biiliyoona 60 fudhatteetti. Liqii kana immoo yeroo jedhame keessatti deebisuu hin dandeenye. Biyyoonni garee yuuroo jedhamanii fi jaarmiyaan maallaqaa addunyaa immoo liqii fudhattan yoo deebistan malee lammataan isiniin liqeessinuu jedhani Giriikiitiin. Inumaayyuu immoo haala duree guutuu qabdu jedhan tokko lamaan tarreessanii kennaniifi. Mootummaan Giriik immoo maqaa liqiitiin cubbuun irratti hojjetameera salphanneerraa jedhe. Kanaaf uummanni Giriik gadi bahee boru kam akka isaa fi wayyuu haa filatu jedhe. Warri Awurooppaa keessa nuuf wayya jedhanii fi warri ulfina keenya qabannee of danda'uu nuuf wayya warri jedhan garee lamaan wal qoodanii hiriirarra jiru erga jimaata kaleessaarra kaasanii. Dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanumadha. Sagantaalee keenyaaf waliin turtii gaarii. Qophii kaayyoo. Akkam oltan dhaggeeffattoota keenya kun torbaan isaati kana kan dhiyaatu qophii kaayyooti. Qophii kaayyoo har'aa keessatti ittaanaa Hayyuu Duree Adda Bilisummaa Oromoo waliin gaaffiif deebii goone isiniif dhiyeessina. Itti dhiyaadha. Obbo Bultuun Biyyoo ittaanaa Hayyuu Duree Adda Bilisummaa Oromoo baga nagaan dhuftan. Baga nagaan dhuftan. Obbo Bultuun gara qabsoo bilisummaa Oromooti akka dabalamtu maaltu sababa siif ta'e? Gaariidha. Qabsoon hundeedhaanuu kan dhalattu miidhaa yoo jiraatte deebisaa miidhaa saniitiif dhalatti jechuudha. Miidhaatu qabsoo nama keessatti uuma. Kanaafi miidhaa adda addaatu jiruu keenya keessatti nutti mul'achaa ture jechuudha. Ana qofa osoo hin ta'in akaakilee fi abaabilee Oromoo hundaa'u jireenya isaa keessatti biyya isaa keessatti qabeenya isaa irratti waa hundarraa'u aliineet ta'ee gad xiqqeeffamee afaan isaatiin eenyummaa isaatiin maalummaa isaatiin xiqqeeffamuu miidhamuu saamamuu sanuu dabree ajjeefamuu hidhamuu miidhaalee gurguddoo akkanaatiitu qabsootti akka seenan nama godha. Ana qofa odoo hin taane akkumaan itti qabsoo seenanuu akkasii jechaadha. Akka nam tokkootti mee rakkoolee gara qabsootti galchan nu kaasuu dandeessaa? Fakkeenyaaf naannoon ani itti dhaladhee guddadheetti bakkaan itti dhaladheerraa bakkaan itti baradhetti jechuudha. Hanin waan qabsoon taatee fi miidhaan taate arqabuu jalqabe. Bakkattoon itti baradhee naannoo Haramayaati. Haramayaa sana kolleejjii Haramayaatti ture duratti amma yuunivarsiitii Haramayaa jedhaniini. Gaafa sangaa mana barnoota akka yuunivarsiitii san jalatti taligamu buluu keessatti barachaa turre jechuudha. Warra nu barsiisus barattoota yuunivarsiitii santu barsiistoota keenya ta'ee nu barsiisa. Guututti manni barnootaa sanii yuunivarsiitii sanii ni geggeeffama jechaadha. Bakka sanitti odoo jirru barsiistoota keenya kanarraa waan tokko argina dhageenya. Keessattuu nama Suyyum jedhaniin tokko jira kan Eertiraa waa'ee miidhaa Eertiraa qabsoo Eertiraa barruudhaan yeroo firrisaatti ergu waan oduu isa ga'e kana nutti himaa jechuudha. Naaf isaa ibban keenya. Yeroo akkanaa nama hangasii ajjeesaniiti laga baarkaa keessatti facaasan faayya nutti hima jechuudha. Namoonni hedduu nu dhiyaata. Kanaas dabree ijoolleen Oromootis jirti jechuudha. Yeroo sangaa Oromoonu akkana wal fudhatee akka Oromootitti waan jechuu hin turre akka anaa fi atii kanaa miti jechuudha. Yeroo sanitti ani asii kana akka saba biraatti ilaala jechuudha. Yoo afaan Amaaraa dubbatte saba Amaaraatiin siin jaa, yoo afaan Tigree dubbatte saba Tigreetiin siin jaa malee Oromoo hojii kun maqaarraa jalqabii eenyummaan kun hin turre jechaadha. Yeroo sanitti barsiistoota afaan Oromootiin nutti dubbatuutu jira jechuudha. Hay maali namni kana kan
yookaan Amaara ta'e Maharree ta'e afaan keenya dubbatu kun jennaa jecha. Kana booda Oromoo ta'uu kana harkaa dhufnee jechuudha. Sanirraan gaa odoo jennu barnoota kana achirraa xumurannee gara Dirree Dhawaatii fi gara Adaree Harar magaalaa hedduu namni deemee barata. Yeroo achi geenyu ifuu barree garanuutu gaa miidhaalee adda addaa kan nama keenyarraa fi nurra mataa keenyarraa geessu kanaas argina jechuudha. Fakkeenyaaf ani yeroon dura mana barnootaa dhaqu Adaadaatiyaatu fuudhee nageesse. Yeroo fuutee nageessitu yeroo galmaawan maqaa itti himte jechuudha. Maqaan itti himte kun dheera eenyu kan dheerate. Maqaan akkanaa kun dheeraadhaan ta'uuti maqaa biraa fidi. Maaliif hin taane duuba nuti kana baafneefi. Hin ta'u kun dheeraadha. Gaafa qorumsaa kulaa jahaatiif lamaafaa jechuun eessi maarree tana ta'u nuun beeknu siisanuu gaafasfaa barreessutti nama rakkaatii kabiraa gabaabaa as gala. Duratti gaafa maqaa naanii waggaa ijoolleen dhalattu gaa maqaa lamaa sadiin si'amanii karra gabaabaaf keessa laaltee itti kannite jechuudha. Sadarkaa sanitti gaa nuti immoo maaliif akkas godhaniillee hin beeknu. Kun hundi miidhaadha jechuudha. Waan akkas hamaa kana akkamitti jala darbita maal fa'aa gootan sinoo? Achi dabree yeroo bakka barnootaaf dabarree bakka haayiskuulii kanatti deemnu makiinaadhaan olii gad deemna. Achirraa ganda dhufna gandarraa ichi deemna yeroo kana nama keenya kan makiina deemu kanallee tuffii isaan tuffataman arraba isaan arrabamfan kan argina jechuudha. Hedduu aarra jechuudha. Hedduu aarra ni laalanna. Naaf ijoolleen itti dhalatulleen agarra jechuudha. Magaalaa baadiyyaarraa yeroo dhufan akka malee miidhaman qoraan isaanii aannan isaanii maarree isaanii kun saamamaa jechuudha. Kanneen hundaa waan barsiistonni keenya ibsan nutti himanii wajjin xiqqashoo nu hubachiise gartee wanni kuni qoricha barbaadaa akka kun sirrii mitii kaju nu keessatti bulchee kanaan booda itti dabalee wal gurmeessinee aadaa isaan tuffatan tana yoo argisiifne yoo kaju kanarratti walitti gurmoonee naannoo Haramayaa sanitti naannoo Dirree Dhawaa sanitti awutoobisa maallaqa waliin buufnee namni nu jaaree kana nu godhu sin jiru beekumaaf jaarree maal goona awutoobisa kireeffannee huccuu aadaa tana hidhannee naguma muuziqaa tana irra keenyee magaalaa keessa deemna naguma namni kunis hin jira Oromoo gotaa dhufa Dirree Dhawaa keessa akkasitti deemna Haramayaa keessa akkasitti deemna kanuma kanaan odoo jennu fuula qabsoottuu asseennu eegallee jechuudha. Fuula qabsootti yeroo seenu gara carcar kanaa waa dhagahuu jalqabne jechuudha gaafa haayiskuulii keessa jirra. Yeroo sana wanti karaa maas miidiyaa himamu fa'aa jiraayi? Reediyoo tokkotu gara Moqdishoo irraa dabraa jechuudha. Isallee dhaggeeffannaa waa kakaasaa waan qabsoo kana himaa wallee raadiyoonni Itoophiyaa wallisu jechuudha afaan Oromoo irraan kaayu. Dabree wasanuu diidootii fi eenyu jaarsaa dhageenyaa jechuudha. Lagasaaf malee hin jiru. Kana fakkeenyaaf gaafa asii ijoolleen Moqdishoo sanitti filmaata wallee katabdii gaaf tokko saayibni kiyya barreesse. Mootummaan gaafa ziyabbarree jira. Mootummaan teetuun gaariidha. Wallee akkanaan har'a kaayaa jee barreesse. Fuudhee warra poostaatti naa cufaatii Moqdishoon na erga jeetti kan. Warri poostaa fuudhee poolisa geesse. Nama numaa mana rafu jiru poolisni dhufee ulaa nu dhahee baadiyyaatti nu dhufee ulaa dhugaa jiru poolisa. Maali? Maamma barbaanna Maamma jennaan nu jaa. Kottu Maammadu fuudhanii dabarsan jechuudha. Achi hidhan maaltu ta'e mootummaa akkasiitii wajjin inumaa akkasii waliin ta'uudhaan amma fidinaan dhuftee maallaqa beeqa baasanii maal tahanii gaa namni rifatee gadhiisanii jechuudha. San cufaa turee sirba afaan Oromoo yoo barbaadde karaa raadiyoo Moqdishoo dhaggeeffatee jiru karaa Iistii kanatti karaa Weestii akka Rabbi godhe beeku. Kanaatu turee aadaa san argisiifnaa waan akkana wallee tana maal jechennaa kanaatu laalaa ummataa miidhaa eenyummaa ka hunda saamiinsa maalii kana sadarkaa gadhaanaa kanatti ka arginu kanaatu wanti tajee tacarcarsan dhufte sanuu dhufnaan namachitti erguu eegalle jechuudha oduu barataa jirru qunnamtiidhaaf namachitti erginaa maadhee tolfannee waa olii gad jenna maadhee seenya kanis odoo ja'uu amma ijoolleen gariin as jirti maadhee waliin tutturre gaafa zanga mucaa siin carcarii fi nu jidduu konneektu godhu sanillee nu biraa ajjeesanii ijoolleen ta'an alatti dheesse odoo saniin ta'iniin dura afaan Amaaraa kana yoo
isa dabarte malee yuunivarsiitiin seentu duratti afaan amaaraa kana maaliif dirqiin nurra kaa'anii gaaffii taate asii ijoollee qunnamtiin akka ammaatii miti kaa moobaayiliin amma dhuftee telefoonni numa shakka asii hafuura wal dhageessisuu huunoo karaa amboo saniffaa namni ergamaa jechuudha ture hafuurri as deebi'a jechuu baatii meeqa booda hoggaa namni achi ergaa dhufe asii duruu haalli jijjiirame waan biraa ta'e jechuudha mashaqaa akkasii odoo jennu afaan amaaraa kana boykoot goone jenne afaan amaaraa boykoot goone seennu jenne afaan amaaraarraa dhaabbanne baratti aanu ijoolleen hulaa 12 jirtu mootummaan ganamni dillu kun boykoot godhee amma kuffifnee dubbiidha kanneen haa dabranii kan hafe kana irraa hafalannaa jedhanii haa dabre akkasumas dabarsan kadii dansan warra 12 jiru nuti warra achi gad nu jiru nu qabatan amma ani gaafa sulaa kudhan mookkanaan jira na ari'a bara lamaan taa'ee jechuun sababa isanitti barnoota irraa yoos deessaatti deebi'ee sanugaa dabballee wahii fira wahii dabballee katee hojjetee sanfuna deebisee deebi'ee baradhee afaan amaaraa sanis hayyeen hin baradhaa hin jeen guyyaa takkallee moolaa seenne jibbansa afaaniitiif himi bee miidhaa isaa wajji wal qabattee deemtu sani dubbii amma sababii sanitti gaa hin seetu jedhanii na deemanii booda namni na deebisee ni seene maqumaa fi inni godhee bahee yookaan ni bahe maqumaaf ol seenee wanta godhee wanta jiru barsiisaan san ati barsiisa barataa kiyyan turre waraqaa teessirraan fuudhu jedhe amma 12 jirraa beekte narraan fuudhu boonarraa fuudhu baattu akka ono cireetiin wanta keessa darbee deemee hoggaan deemoo achi daayirektaratti neeme daayirektarri achi natti gadi bahee maal godhe akkanatti waraqaa ciree akkasitti deeme achi daayirektarri ati xiqqaafanya hundanaa jee amma na aree yoo deebitee waan kana fudhachuu baatte ati maali yuunivarsiitii sanuman seenne naan jee ani fudhadhee waraqichichitti hin darbe qorumsi eesilisiisan dhufe isiin seeneen hin dabre nan gaafanneeti akkasitti seenee jechaan yuunivarsiitii bara lamaan gaafa biyya afaan amaaraa sanitti hidhamee jechuudha waliigala gaamii dhumaatu qabsootti namni akka seenu nama taasisa kanuma jiru kana jechuudha meegaa akkasiin eega seenamee qabsoon Oromoo kun immoo sirnaan kan ijaarame itti natti fakkaata kan seente yeroo sanatti yeroo qabsoo Oromoo kana eegalamu yoo duubatti deebitee ilaaltu gaaffiin Oromoo maali jedhameetu lafa kaa'amee ture yeroo sanatti ani gaa kaniin itti seenee itti hubadhe gabaabaadha waan gabaabaatu namaafis gala dammaqiinsi namaatiis gabaabaadha gaafas rakkoon biyya dhabuudha gabaabatti kanaa jechuudha mirga maalii dimokiraasii akkasiin kun waan boodarra dhufu biyya qabaachuu dhabuutu akkana nu godhee biyya teenyaaf falmannaa kajuu sanii jechaadha kanarratti gaa kan qabsoon godhamaa bulee ture ittiinis jalqabamee namni akkitti hubachaa ture isa sanii jechaadha kan sanirra hafe sagantaa sirnaan dhaabichi kun irratti ifjaaree geggeessaa ture sanii jechuudha kaniin ammas hin jee kun hubannoota ummataa hubannoota koman nama agartee miilaan deemu hundi akkitti hubatu akkasi biyya tana kana hundaa'u kan fide biyya silaka dhugumaasi beekta namni biyya tiyya jedhee waan iyyuu takka hin qabu biyyi tun ta'an biraa takka nuti immoo amba biraatii kajuu san mataa keessa jira kanaafi biyya argachuu fi biyya qabaachuu sanii mirga biyya teenyaatii fi lollaa kanuma iyyuu san irratti walii galee jechuun namni sanumatti hubata kasanii alaa kasirnaan gatti foormaalii taa'u sani heeraa fi seera dhaabni yeroo san lafa kaayyate sanii jechuudha inninis gaa walii gallisaa kanuma irratti deebi'a walii galli gaa bilisummaa jechuun independensii Oromiyaa jechuudha jechuudha Republic Oromiyaa jaarraa kanuma iyyuu san irratti jechuudha odoonii fi saniin booda walgahiin koroota adda addaatu godhamee sanii kanaa achi daballaa achi irrifnaa fi maaliin kun odoo hin dhufin gabaabatti kanaa jechuudha kan lafa ture. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo akkam ooltan kun qophii waarii marii qophiin waarii marii torbanetti guyyaa tokko isiniif dabru amma jalqaba.
namni inni biyya keessaa maali namni biyya alaa kun fayyaan qabu maaliif akkas wal nyaata wal lola jedheetu kuma warri inni biyya alaa jiru immoo maal namni biyya keessaa kun kan diina jala hafatee ciisu jedha waan kana akkamitti ilaaltame. Lachuu negatiive annama wal loluun jaaladha wanti jaaladhuuf nama hajaa walitti qabu wal lola. Ati nama tokko hajaa walitti hin qabaanne waliin loltu. Ati kiyyaa waan jalaa dhidhifteetta yaa. Akka balee si argaara, ulee malee si argaara, achi si arguun barbaadu. Fiidbaakii beelollee amma Oromoo keessa jiru. Saayikooloojii isaa saayikooloojii nagaa waan ta'eef uummati qollee hin dhukkufata. Amma wanti hawaasa keenya keessa argitu akka waa wal jibbanii ta'an, akka waa waliin mufatanii ta'an, akka waa wal tuffatanii ta'an kunniin martinuu haala nu keessa jiru waa ibsaati. Malee namoota sanii miti. Wanti kunniin bakki inni irraa burqu tokko ammatti injifannoo gurguddoo ummanni Oromoo dhabuurraa ka dhufte. Waan injifannoo qabaanne kun hin jiraatu. Lammaffaa ummata Oromoo ka ala jiru kana keessa namni over qualify ta'eera. Jechuun silaa namoota ambaasaadara, ministeera, waa adda addaa dipaartimentii adda addaa itti gaafatamutu sababa nu biyyan qabneef deebeet waa ijoolleen dalaga namni ministeeratti ta'uu maalii ta'uu danda'u. Maaliif biyya waan hin qabneef hujii uumuu hin dandeenye hujii Oromoo namoota kanneen. Kanarraa akka ka'e maal ta'a? Over qualify ta'a. Hujii kanaa tuffata jechuudha. Hujii amma hawaasa keenya keessa deemu kanneen tuffachuun hin jira. Hujii waan hin jirre maal ta'a namni? Ilmi namaa wanti inni irraa gammadu bakka irraa gammada. Amma nama tokko beekumsa isaatii fi muuxannoo isaa waa ibsaa barcumaa wayii. Amma kunoo akkama sheekii jedhan, qeesii jedhan, dooktor jedhan, ministeera jedhan, maali jedhan kanneen nama kana bakka isa keettu dhabda jechuudha. Kaayootii keessa jirra beekala kanatti. Maaliif nama kanneen bakka isa kennu hin qabnu. Kanarra maal ta'e nama maraa bakka tokko wali oofte segmenteeshiniin hin jiru hawaasa keenya keessa. Namicha ekspertii ta'e biyya bulchuu danda'utu nama reef tana waan biraatu reef jabanataa waliin taa'eet walgeettii tokko waliin geegessan. Yeroo waliin geegessan frustratii wal godhan. Kun gad harkisaa, kun ol harkisaa, udoomaa keessaan fuune keessaa dhufa jechuudha. So waliin bu'iinsi kunniin achirraa burqaa. Hawaasti biyya alaa jiru kun jabaadha jennaare. Namni Oromoo ka ala jiru kun akka malee jaba. Jabeenni isaa takaffaa namni kunniin baay'een faamilii keessaa ba'e warra ofiin jiraachisa. Lammaffaa saahibban haa ta'u, firaa haa ta'u, obboleeyyan haa ta'u biyya baqaarraa qaba achi gargaaruu qaba. Sadaffaa instituushinii hedduu qaba namni Oromoo kun. Cheerchi itti ajama, masgiinni itti ajama, adda bilisummaa Oromoo itti ajama, koominitii itti ajama, hafooshaan gaddaa itti ajama, waa hedduutu itti ajama isatti. Yeroo isaa kana mara achi irratti namni baay'een kwalifaayidii ka ta'e miti. Hujii inni hojjetu hujii hunnaati. Hin dadha. Kana mara oduu akkasii jiru nama kanneen maraa gammachiisuu godhaansa godha. Horii kenneet walgeettii isaanii dhaqee maal godheeti wanti kunniin akka jiraatu godhaara uummanni kunneen. Jajamuu qaba malee walfixii isaanii waan kana mara gabbisuuf humna waan ittiin qabneef istiragilii godhuu kennafsantu walfixiitii fakkaate malee walfixiitii miti. Kanaaf uummanni biyyaa warri alaa haga ofii danda'anii ol godhaaran akka dhuunfaatitti. Warri homaan goone illee lakkoofsan qabani sanirra waa haasofnuu hin qabne yeroo as deebaniiti waa Oromoon goona jedhanirraa haasofnu. Warri ammoo waa dalanna jedhani baay'ee carraaqii guddaa godhaaran. Kanaafuu warra ala jiru kanneen waan isaan warra biyya jiru keessa gargaaruu danda'an ka horii haa ta'u ka beekumsaa haa ta'u waa akkanaa nu gargaaraa jedhanii gaafachu. Kompleenii godhuun gaadhan. Warri biyyaa ammoo haalli isaan keessa jiran baay'ee hama. Takaffaa uummanni keenya biyya keessa wal ga'uu hin danda'u. Yaada ofii ibsachuu hin danda'u. Miidiyaa bilisaa hin qabu. Silaa waan biyyi takka qabaachuu qabdu hin qabu. So technically loowwan kaloo keessa itti cufaniiran jechuudha. Loowwan raasaa kunoo muka keessa dheedeeti firiidamii qabu sana duntaan loowwan kaloo keessa itti cufanii furaan qabatee qawween balbala dhaabatan jechuudha. Uummata haala akkasiisan keessatti akkuma kun amma loowwan garii kaloo keessa yoo itti cufani achi keessaa loowwan illee qaroo qabdi beektaa lafa gogaa wayii dhattee ciiftee amma loowwan garoon kun dhukkee keessa maal goonanii cufaniiran jechuudha. Kun ammoo qaroon ganama yeroo kaloo keessa jalaa bantu godduu deemti garii namni loowwan garii. Maaliif achi keessa istiraatejii achuma keessa haaluma jiru keessatti istiraatejii amma namni gariin maal godhaa haaluma san keessa istiraatejii uumateeti waa Oromoo kan akkami afubbunna hojjetan. Kanaafuu jarri lachuu haala gaarii keessa jira. Walimachoon kun ammoo walitti tajamuuf hajaa walitti qabaachuu irraa ka dhufe waan ta'eef jecha walimachoon gaarii beeka. Yoo amma Oromoon rakkina kana keessa hin jira ta'ee rakkoo kana hin beeka ta'e rakkoon furmaata kana ammoo dafee maa dhufuu dadha. Rakkoon hawaasa keenyaa saba keenyaa kan furamneef rakkoo communication. Amma namni loluu barbaadu lakkoofsa qabu. Tokko karaa akkaataa bilisatti baanu loluu qabna. Lollee biyya keenya deeffannu malee ultimate goaliin keenya biyyittii on deebine mirgoonni didiqqoon hagadhaa dhufte tunniin illee badaa deema. Kanaaf biyya deeffachuuf loluu qabna. Loluufuu risoorsii adda addaa si barbaachisa jechuudha. Haala adda addaa si barbaachisa, beekumsa adda addaa si barbaachisa. So wanti dhufuu dadhabeef tokko communication rakkoo jira. Rakkoon communication kun eessarraa dhufe? Waggaa dheeraa garbummaa keessa jiraachuu irraa akka ka'e akki namni yaadu, akki namni itti waa yaadu. Solutionii jedhee wanti inni bikku maaliin kunniinuu
istaandardaayizii ta'ee jiru. Rakkoon Oromoo furmaanni rakkoo Oromoo kanumaaf argita amma konfiiziinii amma hawaasa keenya keessatti yeroo gari uumamu kana biitiyoo dimokiraasii taate nu majooritii biyya bulchina rakkoo maal qabaa jira. They don't understand ati biyya san illee bulchuuf mootummaa san jessuu qabdaati. Itoophiyaa mallee jettee bulchuuf walabummaa Oromiyaa Republic of Oromiyaa ijaaruuf illee soolishiin isaa tokkuma. Soolishiin isaa mootummaa kana jessuma qabdaati. Yoo uummata biraallee walitti qabdee Oromoo waliin hin bulchina. Mootummaan kun jiguu qaba. Kanaafuu loluma qabdaati akka marattu. Yoo hin lolu jette ammoo waan akka kadhattuutti sii kennan fudhachuu qabdi. Because option ati lammaffaa qabdu akka kadhattuutti wanna jechuu qabda jechuudha. Haalli jiru garbummaa nurra turerra akka ka'e solushiniin kun standardized kan taane. Kanaafuu yeroo adda addaatiin namoonni adda addaa dhufanii confusionii uumanii jechuudha. Lammaffaa haala biyya keessaa fi ala deemu kana namni marti miidiyaa hordofee takafaa. Aadaan miidiyaa kunu akka saba biraa Somaalee fa'aa fudhatte nama gaala qabatee deemtu reediyoo qabatee deema. Amma uummata keenya keessatti aadaan miidiyaa kun baratamee hin jiru. Reefuu wanna jedhaara jechuudha. So informationiin waan uummata keenyaa saba keenya keessa deemu kanarraa akka ka'e maal ka'a? Kadiinni itti musan dhagaa jechuudha. Miidiyaa itti banee ganama galgala dibbee itti tuman san isa dhageeffata. Kanarraa ka'e hubannoo isaa bifa tokkoo miti. Yeroo amma soolishiin itti fiduuf deemtu kun inni harka sidiidhaa jechuudha. Kabiraan wanti dhufuuf deeme namni nu waan adda addaatiin qabamurraallee dhufe. Jechuun rakkoon nama keenyaa hedduu kaka'e irraa ka'e rakkoo adda addaa furaara namni gadi rakkoo amantii furuu de reef cheechuun illee reefuu ka Oromoo ijaaramaa reefuu masgiinni Oromoo illee ijaaramaa reefuu aadaa Oromoo wanna jedhaara. So wanti keenya martu reefuu jalqabaara waan ta'eef jecha namni waan adda addaa irra biizii ta'eera. Wanti namni hubatee hin jirre bilisummaa yoo hin qabaanne wanti kunniin martuu hin jiraatu. Cheerchiin illee hin jiraatu, masgiinni illee hin jiraatu, gosti illee hin jiraatu, naannoo illee hin jiraatu, qe'een illee hin jiraatu, uumaa hin jiraatan. Yoo biyya qabaatte callaa waraanni biyya sanii waan kanneen maraasii eega. Kanaaf hubannoon rakkoo Oromoo hubataniirani garuu soolishiiniin illee biyya teenya deeffachuu qaban hin qabani. Haa ta'u akkamitti biyya san deeffatanii mootummaa kana jessanii irraa dhufan irratti irra hojjetamuu qaba. Bakkee amma dhidhatu kun bakkee amma miidiyaan guddaa taphatee ganamaa galgala uummata kana information bifa tokko qabatee standardized ka ta'e soolishiinii akka qabaatu godhuu irratti miidiyaan roolii guddaa taphata. I hope sun yeroo dheeraa irratti fakkaata. Mee namoota Oromoota akka isaan obbolaa isaanii yookaan lammii isaanii diina wajjin dhaabbatanii gurguran hiisisan ajjeechisan waan isaan taasise sana dhaabsisuudhaaf warri sabboonaa warri qabsaa'aa ta'an immoo waan gochuu malan maal fa'aatu lafa jira. Amma warruma jenereeshinii abbaa kiyyaa yoo fudhatte dabarsanii waliin kennan. Wanti sunniin bakki inni irraa dhufe ilma namaa kana wanti isa waliin maxxansu tokko kabaja. Kabaja jechuun ani akka namaatitti dhaabasaa namaa inni kiyyaa lafee kiyyaa jedheeti akka an silaalu akka an sani amanu yoo ati kabeettu taate matatti hedduus ulfaatan dabarsitee aliyyi hiisisuu ati. Wanti sun dhabamu tokko. Amma inni nama jabaallee haa ta'u wallaalaallee jaamaa uuma fedhe haa ta'u inni. Atiin sababa inni lafee isaa Oromoo taateef nama isa kabaju nama jaalala qabdurraa diqqoo kennitu waan qabdurraa horii kennituuf waan silaa ilma namaa barbaachisu argitee kabajaa haa ta'u saakeerii godhuu ta'ee dhukkubu gaafachoo waan adda addaa ati gootee ofi qabdee nama jettee dubbii isaa dhageeffatte namichi sun haafii gabbuufta kanumaan waan biraatu dungoon soolishiiniin biraalee garbummaa jala namni jiru amalli isaa baay'ee hammaata. Maaliif akka namaatti tuuf hin laalu namni baay'ee. Kanaaf ati akka namaatti isa laaltee waa adda addaa ati goote kun waan soolishiinii fidu keessaa tokko. Maaliif hawaasa dhaxxee argita ama walgeettii hawaasaa yeroo kana namni ka'ee kaan arrabsu argita kan dubbii namaa namni jalaa qabuu didu argita yeroo inni seenee taa'e namni jedhuun hin jiru ta'a. Hin jiraame gatii isaa gabbuurraa gara gatii bitti argatu deemanne. Lammaffaa namoota gara diinaa seenan akkaataa itti wayyeessitu yoo asi ummata Oromoo jabeessaa kan deemne taate namni martuu garasuma gala. Warri amma warra kaaniinuu lolu deebee isaan illee uma galan warri galillee uma jira. Kanaaf wanti Oromoo jabaan bareedaan midhaagaan hin jiraame akka kun ammoo federeeshinis woboon dha'e akkana ta'een kunniin yoo hin babaadhanne ummata laafa eenyullee keessa taa'uu hin barbaadu eenyullee himachuu hin barbaadu. Kanaaf soolishiiniin ultimate soolishiinii ka ta'uu danda'u yoo ummanni Oromoo jabaate. Yoo ummanni Oromoo hin jabaanne namni Oromoo himatu lakkoofsi isaa hin diqqaata. Miliyoona 40 yammalee namni bakkuma argite qabdee gaafatte Oromoof hin jiru baay'ee xiqqa. Kanaaf utuu bilisa baane ammoo adda miliyoona 40 yaan miliyoona 80 faseenna. Because warra Oromoo ta'aniif dhossantu jira achirratti ammoo warra afaa Oromoo beekan yoo Oromoo humna godhate Oromoo ta'anii dhufanillee hedduu jira jechuudha. Hiikkaa wanti ta'uu danda'u tokko jabaachuu kun ammoo namoota keenya dhiphinna isaan qaban ka kabajaa haa ta'u ka jaalalaa haa ta'u ka waan adda addaa haa ta'u waan kanneen kennuuf hin kunneen barnoota ta'ee maal adda addaa walii kennanii sabboonummaa dabaluu waan adda addaa godhuu wanti godhaniin jira. Warri sabboona of hin jaane yoo akka sabboonaatitti hin jiraanne sabboonaa uumuu godhuu hin dandeettu nama kaan. Sabboonaa ta'uun ammoo namoota si fakkaataniin saahiba ta'uu hin taane namoota si fakkaanne ka kijiban
ka diina gurgurachuuf deeman ka oromummaa fi feene ka afaan oromoo hin barbaanne aadaa oromoo hin barbaanne adda bilisummaa oromoo alaabaa dheessan kanneen ofis sessitee yoo waan ufii qabdu kana daawunloodii itti goote inni waan san qabaate calla. Mallattoon uummata jabaa maaliin? Mallattoo uummata jabaa. Yookaan uummata jabaadha uummati tokko maal fa'aa qaba? Nama biraatitti hajamne jechuudha. Nama biraatitti hajamne jechuudha. Namni Oromoo hinnaa maraa didee anamma baay'ee na ceemisiidha. Yeroo hoogganoonni keenya ka'anii afaan Amaaraatti haasa'an. An akka kiyyattu du hoogganaa adda bilisummaa Oromoo ta'e afaan Amaaraa haasa'u. Maaf Amaara keessa dhaqee dubban? Sila afaan Oromootiin dubban. Afaan itti si garboonfataaran tokkoon haasa'uun miseejii kan kee daayiluutii ta'a. Maaliif namni afaan ati dubbii dubbataa namichi ammoo afaan sanii isatumaa leeba indazii maali jaa yeroo isaan tuman suni saayikoolojikaalee hubannoo isa qaatu tiroomaatti kaafta jechuudha. Waan namaati hajamuu dhabu. Ati ka duraa saayikoolojikaalee bilisa ta'uuf warra ati si cunquffatee diina si godhate kana waa isaanii itti hajamuu dhabu. Aadaa isaanii, afaan isaanii, namummaa isaanii, maalii isaanii kana isaan malee akka jiraachuu dandeette duraan you have to prove it. Gaanamaa galgala namni kudhanii Oromoo dolgoo namni afaan Amaaraa dubbatu tokkichoo dhufu namni marti afaan Amaaraa kaasa garbichi san tareessa jira. Kanaaf namni jaba ka jedhamu nama hajaa warra kaan irraa hin qabne ofi jiraachuu danda'a.